والله يونا جين وركت ولا جيونا جين وركت ومن خينيونا جين وركت وانت خنا جالا نو قدارا نو بريد وانت خنا جالا نو قمة شيزنجرو ومن خن أمة مدرسكانا خيستك أوه هي خي هدو والبرسيسا جرو لين قد مقافة جواري دموغا جواري رتي أقامين قدمتو جولين تنيا تهريرا باتي إسا دمت كاني بيتا أمة كنا نميرا تريتو بو جرارا نولين أران تنغا جلوتي إسان غراتي وفتن فالا أدي وفنة إسا يوبو ينقفل ummata keenya kan Oromoodhaa kan amantii kiristaanaa qabdan baga gammaddan isin jechuufi gaddi keessan gadda keenya nutillee waan isin gargaaru simanna darra walisotti godhame waliso biyya seena qabeetti biyya Abuna Saros biyya Garasu Duki biyya Abuna Saros gooticha jaratti hirriba dhorge arrantana Abuna Saros dabalate chuudha abbootii amantii Garasetti imalan jechuudha simannaan addaa godhamee fi jira kan hiddi yoo darban lafan buutu jedhamu tokko ni beektanii santu godhamee fi jechuudha akkasuma ergaa social media kanarratti sheekotiin gara social media isaaniitiin barreessan jechuudha sagaleetti jijjiireetiin isiniif dubbisa akkasuma finfinnee keessatti gurraacha uffatanii socho'uu miti nama gurraacha ta'aniitiin deemuun rakkisaa ta'etti jira qoosama fi gurraacha uffachuun baay'ee tokko rakkisaa ta'eeti jira tarkaanfiin fudhatamaatti jira jechuudha kana waliin ilaalla ana Abduu Moobaala Biraay bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha eega sinodosiin haareen hundeeffamee boo'ichaa fi gammachuu gaddaa fi gammachuu gurraachaa fi adii chaalenjii kana kan deemamaa jiru haga ibidda mataa furatti gubu haga ibiddaan rifeensa furatti jiru karaa TikTokii wanni jiru wanni isin hubachuu qabdan irra guddaa jechuudha namoonni hedduun sababa folootii beeki كار في سفر جبوا في سفر هادو في وكين أكثر جرا وان إنتامني وان قرتي حتى بار أمانتي شو مكيس اللي قافني وروم كريستانا اللي قافني وان أمانتي شكيس سيو هنجرك هونجة واحد دو تجرا جتولا وروني كنين الرهيد دور إساني دور توقف أجندة أني قرتنا مكاناتي وف أجرسيسو أسمع كيس مو فلو قد فشوا قد شو في جتولا أجندة فلو اللي نجرا جتولا كلام مو قرتي يوم مانو وان يكون غليفي أكملتي كام بين كنا كان وقامي كذا ولا أنتم ما تنا ديكا مفدمتين كون غليفي بواجرو لين أكو مجرو تتهيأ جتوكيا كنافو بوي شافي قد يكون يتفوف التجارة دي أرا وانتي قد أمي وارداتي نعان دربت الله فنبو باران تكوني بيتاني أكسيت بهي جتورا ومن هلو قادو بتشوفي حال سنين أكسيت بهي كدران حتى أمانتي كنا كيس اللي بهي كان أمانتي كنا كيس اللي بهي جتورا هدون أكهر كإساني تجدي بيرا كان إسان دبتان جتورا أبونا سالو سجرتي هاسا وإسان قران كيستي أبونا سالو كيستي إرغان إسان دبرسان جتورا وان كان خرا نجهاتي نكا قرامو مرغ أوما منوف كنامي نجا هماني وليغال تين أم قرا جنة كان أتاتي توري إتي ولين هاسواتي توري هنتا همني أكا غرتي تفيتي تنمال عالمني tarkaanfii kana fudhanne kanaafu amma boodallee akkuma ammaa kanatti cimaati amantii keessan afaan keessanii waaqeffatuudhaa fi mirga keessan biyya keessan keessatti qe'ee keessan keessatti waan barbaachisu hunda godhuudhaa fi wanti nama gaafatanii fi wanti nama kadhattan tokko illee hin jiru akkasitti socho'aa kan jedhu ergaa uummataaf dabarsan jechuudha uummanni illee akkasumatti gammachuudhaani magaalaa guutee jechuudha haga ummata walisoon keessa jiraatu ka caalu fakkaatudha jechuudha kan akkasitti bahee mul'ata jechuudha ummanni duuba haala kanaan gammachuudhaan simataa jira anamma kana dhibiyaan Addis Ababa keessaa fi yookiin ammoo Waashingitan keessaa ka booyamu kun kaminnidha ummanni naannoo kanatti jaalate barama fakkeenyaaf wanni kun amma amantiin akkasii sinodosiin akkas taate bakka shanitti bakka sadiitti baate yama fakkeenyaaf social media kanarratti amma kan Waashingitan jiraatuu fi kan Finfinnee jiraatu jechuudha ummaticha kanaafi mi amantichi kun baramman kana jaarsa ummata kanaafi mi ummanni kun kuno akkanatti dhaabbatee akka waan har'a dhalateetti akka waan har'a wanti haareen isaaf uumameetitti akkana dhaabbatee tokkummaadhaan hatta warri amantii biraatiin osoo waliin qoqqoodin bara yeroo biraa fakkeenyaaf Oromoon ani lakki muslima waa'ee kiristaanaa nan galchu garuu muslimni ammallee beekte amantii saniif nagalchaa osoo hin tahini akka itti hirroorrifamne ummata saba kiyyaa qe'een gartee Oromoodha wajji qabna akka itti hirroorrifamne warri durii gartee waggaa dhibbaaf kophaa nyaatuu bare kun akka itti hirroorrifamne fi shirri isaanii akka qe'ee kana keessaa buqqa'uu fi ummanni kun kan qabsaa'aa jiru dhugaaf qabsaa'aa jira waan beekee fi akka isaan kophaa itti gartee marsanii hin nyaanne fi isaan beeki warri muslimaa karaa hedduu shawwandee afaan qabsiifna jedhanii karoorfataa turan jechuudha. Keessattuu Oromoo Muslimaa kutaalee akka Harargee, Arsii, Baalee, Jimmaa kanneen jechuudha. Ay amantiidhaan siin galchuu jenneetumaan jara kophaa achi baafne kaan ammoo kophaa nyaanne waan kana fashalsinaadha karoorri isaanii. Akka isaan jedhan sanii faallaa inumaa Oromoon haga duraan gartee akkas mummucucaate jechuudha. Haga tokkummaan isaa haga duraan mummucucaate iyyuu walitti deebi'ee odoo sheekii fi qeesiin jedhin osoo Oromoo kutaa akkasiif kutaa akkana osoo hin jiini guututti maqaa Oromummaatiin walitti tokkoomee jechuudha. Maaliidhaan obboleeyyan isaa bira dhaabbachuudhaan waa'ee dhimma amantii isaan keessa seenuuf miti waan isaan itti marsaniitiin kophaa nyaachuu deeman sanii nyaattu kophaa kee jedhanii obboleeyyan kiyya naannoo isaa keessatti waan fedhe godhuudhaa fi afaan isaatiin waaqeffatuuf ofiif bulchuudhaa fi
nama barbaade filachuudhaaf mirgaa fi dirqama qaba kan jedhu namni hundi bira dhaabbate jechuudha. Dhugatu galeef eenyummaa as keessaan bahaa jirtutu galeef dhiibbaa as keessaan aadaa tokko amantii tokko afaan tokko isa jedhu kan gartee waggoota dhibbaa fi biyya san keessa bara asumatti inni tokko gartee siree hagana ga'u ta'a. Ati ammoo lafa teessa. Ati namaa miti. Namni isa. Kan amantii qabu isa. Ati ammoo homaa keessa ati galte abbaan biyyaa isa. Wanna hundi sirraa mulqamte jechuudha. Ammoo kaambii waan kanaa kan irraa hoogganamu, kan irraa faca'uun, kan itti leellifamu achi keessaa jechuudha. Kanaafuu kanatu galeef jechuudha Oromoo. Dhugaa dubbachuuf akkaataan Oromoon itti socho'aa jiru akkam nama gammachiisa, akkam namatti tolaa jechuudha. Kanaafuu uummata Walisootiin baga gammadan, baga irra aantanii, baga hinjifattanii, baga akkasitti baatanii seenaa galmeessitan. Biyyi tun kan biyya seenaa gurguddoodhaan beekamtu akka Itoophiyaatti illee namoota gurguddaa fakkeenyaaf warra akka artistii gartee Xilahuun Gassassaa Sanfaadha. Akka biyyaatitti illee kan isiin gumaachite, akka Oromiyaatitti biyya Garasuu Dukii jedhama. Biyya Saaros, Abuuna Saaros, biyya gooticha kanaati illee jechuudha. Kanaafuu biyya gootonni hedduun keessaa biqilteedha. Uummanni Walisoo akka isaan madaalutti akkuma isaan itti eegamanitti akkuma isaan madaalu akkuma isaan duraan silaa namni irraa eegu sanitti bahanii mul'atan jechuudha. Kanaafuu baga injifattan baga irra aantan jennaan. Kabira ammoo dhihoo kana kawaahee gurraachaati. Gurraacha gadda ibsuu maaliifi afaan Oromootii waaqeffatu deema. Oromoon natti qixxaa'uuf deema. Oromoon siree kiyyaratti ol bahuuf deema. Oromoon uftahuuf deema. Afaan Oromootiin qaddasamuuf deema. Duri afaan Gi'izii afaan gartee Rabbiin biraa bu'ee kanaafuu gaddinee maaliidha akkas taane jedhee warra dhiyoo tana gurraacha uffataa jiru jechuudha Finfinnee keessatti. Tarkaanfiin guddaan mootummaan haala ajaa'ibaatiin jechuudha cimsee asirratti kan hojjetaa jiru. Finfinnee keessa uffata gurraacha akkanumatti nagaumaan uffatte Abduunis dhaqee uffata gurraacha uffatee deeme taanaan nagayaan galuun hin jiru jechuudha. Yoo feetee uf gubdee cilee ta'uu dandeessa malee uffata gurraacha uffattee Finfinnee waajjira bakka dalagaadhaa seenuu miti magaalaa keessa socho'uu hin dandeessu jechuudha. Har'aan tana tarkaanfii cimaadha kan eegale kalee fi har'aan tana jechuudha tarkaanfii ajaa'ibaati jechuudha. Amman tana namuu goda seenuu dhabeeti kan uffata gurraacha akkanumatti uffatee bahee galee ofirraa jijjiiraa jira jechuudha. Taphni hin jiru. Maaliifi maal irratti gaddi taree baramma fakkeenyaaf waan Oromiyaa keessatti, waan Walisoon keessatti, waan Arsii keessatti, waan Harargee keessatti, Oromoon ofii isaatii qeessaa keessatti godhatee fi kan biraa ugguu Addis Ababaa keessaa gurraacha uffatu mee ilaalama amantii dahoo godhatee jechuudha. Likki akka nama amantii tana gartee isa malee abbaan qabne, likki amantii kan akka waan isa malee namni biraan jaalanne, akka waan amantiin kun isa qofaaf tolfamtee gartee yookiin ammoo abbaan isaa qoodeetiin safaree kenneefi fakkeessuudhaani as keessaan dhimma eenyummaa awwaaluuf, as keessaan dhimma aadaa Oromoodhaa balleessu, as keessaan dhimma ofiin uf bulchuudhaa san balleessu, dhimma eenyummaa jechuudha. Kan amma akkanatti Oromoon galee fi waliin dhaabbataa jiru kun jechuudha. Isaaniifillee faallaa kanaatiin galee fi way namatti qixxaa'uuf deemnaadhaani warra achirraa gurraacha uffatan jechuudha. Taphni hin jiru jechuudha amma booda. Haala sanii kuni waan sirriitti dhugaa dubbachuuf kan cubburratti gartee akkasitti qeerroo mirga isaatiif dhugumatti gartee allakki nagaan jiraatu qaba biyya kiyya ofiin bulchuu qaba biyya kiyya ofiifin bulchuu qaba qeerroon gaafate gartee yeroo kan tuman sana osoo hin ta'in inni kun sirriidha. Maaliif cubbuudhaan namatti roorrisaa jira kan mirga ofiitiif dubbachuun bar homaa rakkoon qabu waanuma uumamaan lafa jiru osoo mirga namaan dhiibin jechuudha. Garuu kan mirga namaa dhiibuudhaaf ebaluun sun achitti afaan karaan hin dubbatini. Mee amma fakkeenyaaf Finfinnee taa'ee Walisootti afaan Oromootiin hin dubbatini. Finfinnee keessatti hin jenne beeki hatta osuma Finfinnee mallee jedhanii bara waan haga tokko ni fakkaatami Walisootti hin dubbatini Ambootti Shaashamanneetti hin dubbatini Arsiitti hin dubbatini Harargeetti hin dubbatini afaan Oromootiin Cirootti hin dubbatini Goobbatti hin dubbatamini afaan Oromoo idduma qeema isaa kana keessatti jechuudha. Akkuma itti qata farii dhiyoo tana jedhee manni hidhaa guutamee isin rakkisuu danda'a. Hayyoota Oromoo kan hiitanii mana hidhaatiin guutan jalaa hiikaa amman tana kan gurraacha uffate kan ofii isaatii ofitti gadde kan gurraacha uffateen guutamuuf ta'a jechuudha. Har'an tanayyuu manni hidhaadha. Lakkaa'uu eegalteeti jirti jechuudha. Dubbiin itti qata farii jedhe suni gadi dhufaati jirti jechuudha. Kuni tarkaanfii sirriitti jedheetiin fudhaan jechuun mirga namaa dhiibuuf miti kun beeki. Warra mirga namaa dhiibuudhaaf qabsaa jiru, warra biyya jeequudhaaf, lafa dhiigaa godhuudhaaf, baramma hoogganaa dheessira beektii Ameerikaa jira jechuudha. Akkas ta'a ijoolleen akkasii ta'aa hidhoo akkas ta'a sadii ta'an afur godhan sadii godhan isin ka'aatii akkas ta'a. Achi booda immoo inni dhufeetiin aangoo qabata jechuudha. Kana tattaaffiin isaanii kanarratti hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf akka isaan gartee fonqolcha godhuudhaaf ijaaramaa jiran abbootii qabeenyaa isaaniitti gargaaramanii abbootii qabeenyaa isaanii gartee kan faannoodhaan deeggaraa turan haga ammaatitti illee ijaaraman warri kun waan isin beekuu qabdan iddoo marii isaanii as keessa bakki ijaarama isaanii as keessa abbootiin qabeenyaa isaanii gartee kan magaalaa keessa jiraatullee bakki inni itti karaan inni socho'uun as keessaanii jechuudha. Isaan malee nama wal quban qabu jechuudha. Kanaafuu abbootii qabeenyaa isaaniitti gargaaramuudhaan fonqolcha mootummaadhaa akka godhuudhaaf haga
qaama mootummaa keessattuu kanarra fakkeenyaaf OMN maxxanse weebsaayitii isaanii irraa kaniin dubbise tokko jechuudha. Warra dameetikaa kan isaanii kana namicha Tamasgan kana fa'aa akka isaan jechuudha. Kana fa'aatti fayyadamanii abbootii qabeenya isaanii biiliyoonaroota kan biyya sanii jechuudha. Kan gartee qabeenya karaa adda addaatiin karaa hannaatiin waliin qabatan kanneen itti fayyadamuudhaan as keessaan akka gartee fonqolchaa fi warra jeequmsa uumuudhaaf malleen guddaan baajanni biiliyoon hedduu gartee gadi naqameetiin akka gartee dhiigni namaa gadi naqamee aangoon harka isaanii seentuuf kanaaf jechuudha kan isaan hojjetaa jiran. Duuba kanarratti Oromoon ijaaramee tokkummaadhaan osoo amantiidhaan gandaan wal hin qoodin akkasitti ijaaramee yeroo socho'utti ammoo barbuuje Oromoon qabanii humna Oromoo duraan dhaabbatanii qabanii beeki hanga bu'oo ijaaraman mee ilaalaa yeroo hedduu jechuudha uummanni kun maaliif cubburratti kaa ganda isaaniitiif miti yookiin ammoo naannoo isaaniitiif miti yeroo hunda mee ilaalaa xiyyeeffannoon isaanii arrabsaa diqqeessaa saba kana ammoo arrabsaa diqqeessaa sossobanii osoo ofii qabanii illee bara waan tokkoomi arrabsaa diqqeessaa sabuma kana jechuudha bakka Itoophiyaachin hagaraachin bara wanni isaa yookiin ammoo waa'ee maqaa naannoo isaanii amma namni fakkeenyaaf warri saboonni biraa fa'a amma yeroo itti soboman argan wanni isaa yookiin ammoo maqaa ganda isaanii kana dha'uu didanii yookiin Itoophiyaa jedhaniif maal beektaa Itoophiyaa isaan baanan santu qe'ee isaaniitu bakkii irraa faxaran bakkii irraa nyaatan bakka tana tokko karaa amma kaambii harkaa diigamaa jiru kanaan jechuudha. Kabiraahu qabeenyumaanuu bakka iddoommaan jireenya isaaniitu asi ammoo saba kanan diqqeessan qoodan kaayaniif walqixxummaan jiraannallee osoo hin taane akka namaatitti ilaalan jechuudha. Kanaafuu sihirii fi sharriin isaanii ol'aantummaan imbaayirummaan biyya sanii yoo rabbi jedhe kana keessaan buqqaati jechuudha. Kan kana booda hafe aramuma ta'a malee hiddi guddaan as keessaa jechuudha. Ergaa sheekotii keessaa duraarratti kan Ustaaz Naasir Hamzaa kanaan gurra isin buusa. Ustaaz Naasir Hamzaa imaama Minisootaati hedduun keessan ni beektan jedheeti yaada. Yeroo hedduu waa'ee sabaa kana dubbachuudhaanis kan beekamu jechuudha. Dubbateef namni goota hin ta'u akkasuma namni cal'iseef sodaataa hin ta'u eega beekuuf dhiphattan haa dubbadhu na dhiisaa. Sitti himan malee siif hin galu mee dhageeffadhu duraan dursee baga rabbiin ol'aantummaa finxaaleeyyii cabse. Ilaalchi finxaaleeyyii ormaa akkuma waliin beeynutti fedhiin isaanii fi dhiibbaan isaan godhaa turan ol'aantummaa amantii tokko afaan tokko ol'aantummaa saba tokko ifaan ifatti sodaa tokko malee leellisuu turan. Yeroo akkanatti ajandaan isaanii duraa saaxilamee dhugaan ummataa mul'atu hedduu namatti tola. Rabbiin osoo lubbuun jirru kana nu garsiisu olitti wanti namatti tolu hin jiru. Itoophiyaan jarri barbaadduu fi Itoophiyaan ummanni qabaachuu barbaadu yoo kana irratti siif hin galin Rabbiin siif haa galchu. Yoo kaleessa siif hin galle yeroon dhugaa jaraa ifaan ifatti siif galuu qabu. Ammaan tana jarri amantii dahoo godhachuun ajandaa dhoksaa ilaalcha biyya ittiin diigan gadi baafatan. Saahibii mee hubadhu qalbii dhugaa barbaadduun hubadhu dubbiin dubbii eenyummaati. Dubbiin dubbii jiraachuu fi dhabamuuti. Dubbiin kun ammoo waan akka salphatti ilaalamuu miti. Dubbii nuti namummaa fi abbaan biyyummaa nutti madaalamuu qaba jechuu isaaniiti. Dubbiin dubbii nuti malee kan biyya kana bobbaasee galchuu hin jiru jechuuti. Duuba cubbuun isaanii kiristaana qofaaf osoo hin taane hunduma keenyaaf gammachuu guddaadha. Osoo cabiinsi isaanii karaa islaamaan kan argamu kan ta'u tahee rakkoo kanaa oltu tahama ture. Garuu karaa saba keenyaa Oromoo kiristaanaatiin tahuun balaa hedduu nurraa hambise. Kuni islaamaa fi sabaa fi sablammoota Itoophiyaatii fi injifannoo guddaadha. Inshaallahu cabiinsi finxaaleeyyii itti fufa. Kun ni jalqabe malee hin xumuramne. Hubachiisa haalli gammachuu keenyaa itti ibsannu bifa amantiin wal hin faallessinee fi Rabbiin wal nu hin dhabsiifne tahutu nurraa eeggama. Miira gammachuu daangaa Rabbii akka hin cabsine miira aqaliin hogganamuun gammachuu keenyaa haa ibsannu. Yeroo gammachuu keenya ibsannu deeggarsa taasisnu bifa amantii keenyaan hogganameen haa ta'u akkasumas kan biraatiin walitti kan hin buusne tahuu qaba jechuun dhaamsa kiyya. Dhuma irratti namaa olitti of hin laalin namaa galittis of hin madaalin uf tahii jiraadhu waan hunda kee keessatti Rabbiif tahi yoo Rabbiif tahan uf tahanii namaallee tahan sabaafis tahan namaafis tahan biyyaafis tahan. Rabbiin tokkochoomsi. Rabbiin hiriyyaa dhaabbataadha. Waahila irraa fageessi. Rabbi qofatu hunda beeka. Rabbiin na haa qajeelchu. Atis si haa qajeelchu. Hunda keenyaa nu haa qajeelchu. Waliifis nu haa qajeelchu. Dilii teenya hundaahuu nuuf haa dhiisu. Naasir Hamzaa jechuudhaan ergaa gabaabaa dabarfate jechuudha Ustaaz Naasir Hamzaa. Wanni Ustaaz Naasir Hamzaa dabarse kun jechuudha namoota hedduudhaaf ergaa guddaadha jedhetti yaada. Kan biraa ammoo mee ergaa munaashidoota ustaazota kanaan isin dhageessisa. Durarratti kan isin dhageessisu Munaashid Anas ergaa bareedduu takka dubbate jechuudha. Innis mee isarraa dhageeffannee kan Abdoosh gabaabduudha kan Abdoosh dabarra.
ورمو والله دم جرتو في ولا قارو جرتو خنفيتش سيسا جرو قندي قرسان دوبا دابتي أكفنو في التوبدا جرو متسكان أوروميا خيساتهون ولا من قافتشيسو مالك أوروميا دا مالك أوروميا خيسا بويتو تندان قار جرتو Oromoo isaanitti aantochi fichisiisaa jira. Namni laalachuu walloo waraanamuu wallaggaa hin laaleessin nu keeysanii jira jee hin yaadu. Gadda san rabbiin akka waan nu fayyisuu deemuu fakkaatti. Shirri Oromiyaa keeysatti keeysumattuu manneen amantii kiristaanaa keeysatti Oromoo irra yaadamee dalagamaa jiru. Waggaa 150 kana laafaan turre. Jabaadha akka malee. Maallaqa asii bu'uun faannoon achitti hidhattee uummata keenya miidhaa jirti. Gabareen Amaaraa hidhattee uummata keenya miidhaa jirti. Abbaa beeku. Yoo hayli isaaniitii wajjin ta'anii jechuudha. Abbaan beeku akkan amma namni kun fakkeenyaa fi nama ijoollee musliimaanii beektan. Namni kun nama sheekaati akkasuma munaashidaa jechuun nama waa'ee amantii musliimaatti munaashidaa baasuudha. Maali duuba amma dhugaa as keessatti godhamutu galeef yookiin ammoo waa'een amantii kanaa isa galcheetii miti. Garuu cubbuu as keessaan jiru kan gartee Oromoo kiristaanaa qofa dhaqqabu osoo hin taane kan akka biyya saniititti nama hundayyuu dhaqqabu. Uummata keenya kan moggara jiru kan isaanitti achi aanu walloo fi wallaggaan keessattuu jechuudha. Kan akkanatti gartee duguugaa jiru mallaqa cheerchii kana keessatti yookiin ammoo mana amantaa kana keessatti amantaa dahoo godhatuudhaan wali as keessatti ergaa guddaadha kan dabarsamee dhageeffadhaa. Kanaaf uummanni kun mataskaana keessaanurraa bahee walloo yoo nageen harkatte wallagga yoo nageen harkatte uummanni keenya yoo nageen harkatte wanti kana caalaa nuuf guddaadhaa nuuf bareedu wanti kana caalaa nu gammachiisu hin jiru. Uummanni kun uummata mataskaana keessatti qawwee hiikee hidhuu wal barsiisaa jiru. Uummata laafaa sitti hin fakkaatin mataskaana keessa qawwee hidhanii hiikuu wal barsiisaa jiran hiikanii hidhuu wal barsiisaa jiran leenjii fudhachaa jiran deengadduma gaafa Jawaarii damoggaa Jawaarii irratti aggaameen godhamtu. Ijoolleen tanya hiriira baate isa dhumte kan ni beektaa ciroo dhumte rasaasa mana keessaatti gattumaa turan. Naannoo fakkeenyaaf isaan bataskaanni gurguddaan jiru Oromiyaa keessa jechuudha. Bakka akkasiitti bakki namni hedduminaan itti miidhame jechuudha. Gaafa dhiheenya kana Joohar yaaliin ajjechaa irratti godhamee qeerroon gadi bahe. Bakka kanaa dhukaafamaa bakka sanitti dhuka akan beekne jechuudha. Yeroo fakkeenyaaf haga tokko namni bilicii arge fiiganiiti bataskaana seenan jechuudha. Nama kanaa sanii addan beektu beeki. Maaliif bataskaanni eega mana siyaasaa isaan godhatanii mana siyaasaa kan ol aantummaa saba tokkoo isa jedhamu san jechuudha. Bara wannummaa warri bara dhimma gartee nuti ol aantummaa kenna kun kan gartee abbootii kennaa kan milli kan Sillaasee maalii kun kan jiraatu yoo gartee amantii kana qabannee jiraannidha. Bakki qawwee itti hiikanii hidhuu wal barsiisan bakki itti leenjifamu as ture jechuudha. Maaliidhaan yoo ugudii wanti akkanaa kun ka'ee bala'u jechuudhaan ilma kaambii loltummaati. Kaambii siyaasaa qofaa fi kaambii loltummaa ta'e jechuudha. Akkuma Ustaaz Anas jedhe kana. Yoo lolli tokko ta'e isa deeysan mataskaana deeysan. Akkana. Waan ichi qaban waan beekaniif jecha. Akkana. Ummata akkana nu miidhaa tureetu cika isa ala gayyaa jirarra. Ummata akkana nu miidhaa tureetu boo'u jirarra. Nuti isaanii wajji boo'uu hin qabnu. Guyyaa isaan boon gammaduu qabnu. Akkuma isaan yeroo nuti boonyu nu qoflan. Akkuma isaan yeroo nuti gaddi nu gammadan nulleen arraan tana gaceellotti isaan gurraatti yoo uffatan faallaa adii uffannee isaan yoo booyan qofallee garaa gubuura qabna malee maaliif isaanii wajjin akkana taatan maaliif akkas taatan tanatti deebina. Inshaallahu ta'ala. Uummata keenya kan Oromoodhaa kan amantii kiristaanaa qabdan baga gammaddan isiniin jechuuf. Gaddi keessan gadda keenya. Nutillee waan isin gargaaruu qabnu isin gargaarraa isin cina jirra yasee warri amantiin tun tiyyasee tasaanii ta'uu dhabuu haa argu baga agarsiiftan. Amantichi iyyuu kan isaan gartee kiyya jedhanii afaan Giiziitiin gartee Rabbi biraa gadi naa bu'e jedhan san iyyuu afaan Oromootiin samii irraa gadi bu'e jira ijoolleen hordoftoonni amantaa kiristaanaa tan Oromoodha jijjiira. Afaan Oromootiin samii irraa gadi bu'e bes maali afaan Giizii malee afaan Waaqayyoon afaan Giizii malee afaan Oromoon beeku. Kanaafi akkuma gartee munaashidoonni keenya jedhan kun jechuudha. Jechuun akka barra waa gorsa wal fahamsiisumaaf nuti as keessatti waa hedduutu nuuf galee waan asirratti dubbannu kana qofaa miti nuuf gala garuu namoota gartee hubannoo gabaabbatan nama daayirekti akkana gubbaa kana malee keessi isaanii hin galleefillee akka ifuufiidha wanni gartee abbootii namoota amantii kanneen wanni fiffinnuuf jechuudha. Kanaafuu kuni ergaa bareedaadha. Bakki kuni kaambii waan hundaati. Osuma yeroo kana jedhamu beeki saba tokkotti quba qabuufi miti saba tokko jibbuufi miti yookiin ammoo saba tokko filatee tokko jaalatee tokko jibbuufi miti. Kuni dhimma mirga ofii qofa jechuudha. Waa'ee nama biraan dhaqqabu beeki. Ani qe'ee kiyya keessatti an fakkeenyaaf amma yeroo kaameraa akkanatti dura kaa'ee ofii kiyya kaameraa kiyya dura taa'ee haasa'u jiru kanatti anaa fi kaameraa kiyya qofa jechuudha. Nama biraa dhiibaan jiru kaa nama biraatti lallabaan jiru mana kiyya keessatti malee jechuudha. Kanaafuu Oromoon dhimma isaa irratti qe'ee isaa keessatti waan barbaade afaan isaatiin abbaa barbaade filatee abbaa barbaade shuumatee abbaa barbaade shaaree godhachuu danda'a jechuudha. Garuu waan an kaleessa gartee an olaantummaadha qaba ture
haga tokko wanni baratame tokko yeroo godhame ati boo'ichaa fi gurraacha uffachuun uf gugguboon numa jiraataa jechuudha. Maaliif akkastu barame kaa duraan nyaatee bare waan ta'eef jechuudha. Sihirii fi sharrii sun achi keessaa buqqa'uu dandeenya. Kanaafuu warra sihirii fi sharrii as keessaan oofatu kan qawwee as keessatti nama leenjisuu fi kan uummata keenya gartee maqaa cheerchii karaatiin mallayni gartee maqaa cheerchiitiin walii guurame as keessa raabsamu warra waan kana godhuuf warra gartee walii buusinsaan masgiin akka gubatu bataskaanni akka gubatu akka gartee yoo fakkeenyaaf qeerroo waan akkanaa kana godhe baloo jedhame achi keessaa gartee alja fudhatu akka gartee birgeedii tokkootitti haalli sun hundi akka diigamuu fi kuni gammachuu nama hundaati. Obboleeyyan keenya akka kiristaanaa bilisoomanii lumuxii jala ilaalcha milikummaa jala as keessaanii afaan keenya kan gartee kan gabroome as keessaanii gartee abbaandiraan keenya kan gabroomte as keessaanii ilaalchi oromoodhaa gartee kan gadi aantummaadhaan kan laalamaa ture jechuudha. Kuni eenyummaa dhimma gartee bilisummaadhaaf Oromoon qabsaa'uuf keessaa isa tokko ka yeroo adda addaatti irra deebineeti jenna jirra jechuudha. Amma nama hundaafuu ifeeti jira namni hundinuu galaafiiti jira jechuudha. An Abduu Moobaala Biraay hanga qophii biraatiin walitti deebirutti nagayaan naa tura.